والله إسني جرنا أمنتني نأمن وباتني يتوم مرتنا بيتي إسني كخدا كنيني من كيس جرو دعاء ولي كبده وفجس فلويد يجور مجاور دبي را سبان كوني سين وانا إيجا كيستي نانو بعد جتشون أني وان ردر بوان تيف وان كيس جروان تيف كانت توكيتين أني سينوت نمن نجال النوجنا كانت كوريتشا كودوجي جارتي لما تاسي فود وسي أيام تجرتي جارتي لما تاسن أنا توصفتها أقسم ميشالك قالي الددا بتتي نافك ناتي ترته سينسي سمي رويدة حالة يدسا كيس جرتي كان يو كان كراغو باتين ترى دبرا برانكي قولان برانكين دوغا اتته نموت دونمو برانكين كون دوغا اتمو برانكي رامو ماجي چوران هدو كان أجندا قدرت چوران برانكي كانت في أكسوما وان تاتي أمانتنا كان لما تاكن تامي چورا obboleettii ta'e nagarte mana haakimaa seentee kan jamu ergaa inni dabarse kana irratti waan tokko isin jechuu barbaada akkasuma waa'ee borbaan kana keessaa ajandaa guddaa ta'e kanallee jechuudha ana bira moobaala biraa bagara deebiidhaan gara chaanala kiyyaa dhuftan isin jira biraan kirraa ga'ee gara gartee lubbuudhaaf sodaachisaa ta'uutitti akkasuma gartee gara dirqama jaartii kee ta'uu qabaa dirqama na fuudhuu qabdaa haga gahuudhaatitti namni waan kana irratti yaadan kennatiin jiru meeshaa san booda irrattiin aris yaada kiyyeessiniif qooda kan narraa kana jechuudha karraa kun hedduu takka nama rifachiisa ani Sa'idiin YouTubera kana jechuudha Adama Tube akkasuma gartee afaan Amaaraatiinis jechuudha sababa YouTube jedhu qaba nama afaan Oromoo keessaa nama jalqaba YouTuberoota jalqaba hangafootaati jechuudha nama nu hunda keenya YouTuberoota hunda isaa nama karaa qajeelcha jechuun ni danda'ama Sa'idiin jechuudha waliinis haasawas qabna akka sirriitti beekan jechuudha Sa'id hedduu takka nama gaariidha mucaan kun jechuudha gaafa duraa fakkeenyaaf an jalqaba yeroo gartee karaa YouTube kana dhufu wantoota gartee natti haaraya kan bitaanatti gale kana gartee an furachuu hin dandeenye waan hedduu karaa na qajeelcha wantoota inni ofii keessa dabre waa hedduu naa qooda waan ogummaadhaan gartee qabusi waan hedduu naaf qooda gorsallee naaf kennaa ture jechuudha hedduu nama gargaara YouTuberoota Oromoo isin agartan kanneen namni hedduun fakkeenyaaf nama tokko nama bira dhaabbate namni hedduun galateeffatuudhaaf yookiin himuu dhabuu danda'a malee hedduminaan mucaa kana kan oomishe jechuudha. Hisdiin qabu waan danda'u irratti karaa gorsaatiin isaa ta'u waan qabatamaan sii godhuu danda'u irratti illee hedduu nama bira dhaabbatudha kun qabatamaadhaan waaniin isa beekuu fi dhaqaniin isin jechaatti jiru hedduu walitti dhiyaanna akka saayibaatti illee hedduu walitti dhiyaanna isin jechuu barbaadeeti waa'ee Sa'id irratti jechuudha tarii iccitiin jaalala isaa kunis waan gartee amala bareedaa inni agarsiisuudhaaf ta'uu danda'a jechuudha duuba dhiyeenya kana immoo biraankii karaa gubbatti Adaamaa jechuudha inni ka Yaman jiraata Yaman irraa yeroo biyya galee biyyatti immoo biraankii godhe jechuudha icoo ollaa isaanii duraan waliin guddatan jechuudha biraankiin suni deemee ka hanga sadarkaa itti dirqama ta'uu qabaa akkamitti kun biraankii ta'a jettee magaalaa keessatti itti iyyite jechuun seenaa sanii isin muufimiti sadarkaa san gahe jechuudha ajandaan sun osoo hin tasgabbaa'in jechuudha akkasumatti jechuun namoonni hedduun ammoo karaa afaan Amaaraatiin hordofuu dhabuu dandeessan malee jaartiin isaatis jechuudha akkasumatti taatee taa'ame kana hedduu takka akka irraa gadditee fi akka itti rifattee simaa jirti jechuudha mee gara biraankii kan sochiin dabarree taatee arqaan kana taa'ame kana dura dhageeffadhamee yaada والله إسني جرنا أمنتني نأمن وباتني يتوم مرتنا بيتي إسني كخدا كنيني من كيس جرو دعاء ولي كبده وفجس فلويد يجور مجاور دبي را سبان كوني سين وانا إيجا كيستي أمالي قد برانو دبل تيجرتو بوليتين تك دبي را إدونا قد سيستي جورا ويا لما فكان تاني دبا ما ترته جو أكيمي جسني ومني هذا سني لبوني سي بيجرا كوني سبان إنه كده سبان أنا ما أنا يجوا أواجي بوليتي متي أنا جولة دونا دبيسان ور يوتيوب نرابي تاتوس ور أونلاين نتورك ماركتينج وجندا إني ندبيسانيس ور وان أددا نجافته في نام مريء تشوف ور channel أددا سيرسوف walquun namnu sedduu jira jechuudha gorsallee yoo ta'e agar indoonni gargaara kanaaf namni baneeti channel akkasti gartee namoota channel bitachuu barbaadanii fi YouTube bitachuu barbaadanii fi channel gurgurachuudha akkasumatti nama gartee YouTube jala rakkoo godhate afaan Oromoo qofaa miti channelota gurguddaachuu hordoftoota gimmaasha miiliyoona akkasafaa qaban namoota hedduu kan gartee channel isaa jala badee ogummaa addaa nama qabudha sababa saniitiin namoota hedduudhaan walitti dhiyaata hedduu gargaara nama hedduudha keessaa nama hedduu gargaara jechuudha sababa kanaatiin nama hedduudhaan walitti dhufa ani yeroo hedduu waan gartee fakkeenyaaf waa'ee maatii isaatis waa'ee jaartii isaa waa'ee ijoollee isaatis waan hundayyuu akkaataa namaan itti waliin jireenya qaban kanatti sooshaal miidiyaa irratti yeroo gargaraatti dubbata namni sarpiraayis fakkeenyaaf daa'imman isaatis ni godha ammoo siif goona yeroo sarpiraayis goona yeroo naan jaa yookiin kennaa addaa wayii siif kenninaa yookiin waan si dinqisiifannuuf yookiin waan si jaalannuuf yookiin waan nu gargaartee fi haala jedhamu irratti yeroo na badhaasuuf jedhan yeroo hedduu hin didaa hin gaafatamaa kan jirudha. Duuba sababa kanaatiin amma taateen irra taa'ame kun Dubaay irraa jalqaba uffata akkanaa qaalii kan biraandii gartee Ingiliizi taalii ta'e kanneen suufaa fi akkasuma maanaasirii qaalii wantoota adda addaa qaalii kanneen biti jetteetiin ajajjee mallaqa kanatti ergite Samboda gartee yeroo viidiyoodhaan waraabee kunoo bitee kana bitee eenyuutiin sii kennaa lakkoofsa jedhee yeroo gaafadhutti sumaafin kennaa kenne. Kanaaf namni hedduu haala kanaan na dubbisa. Naamantanii naafanu battanii yoo xiqqaate yoo namni 15 na dubbise lamaa sadii keessaa yoo fedhe waan jaalala nakkaasa. Mucaa yoo nama
Ammas kiniin liqimsituuni takkuu maqaa isii YouTuberrattis waameen beeku. Nama hedduu kan surprise diamond ta'e godhe jedheetiin birina ergu ijoollee teetiif. Yeroo san nama surprise godhe san guutuu maqaa isaa hin dhaya. YouTuberratti eebalu jedhee bakka kanaatti irra dhaya. Sanniin keessa hin jirtu garuu dhuunfanna dubbisti waan akka argitanii suufa bitiin anjetti namoota surprise na goota. Suufa gatii isaa qaalii biraandii ta'e maarkaa kabirri Itoophiyaa 50 60 70 baasu. Sa'aatillee manatsirillee akkasitti eega biteen booda namooti bira nageessan nama akkam cimaa achi keessaa qaba bira nageessan anjetteet na ergiti haan bitee kunuut jedhee viidiyoo raabee numbira si geessa lakkoofsas kan jedhu waamuuf ani yoo nama surprise siif godhan naan jedhu een jedhu yoo akka isaa ijoolleef ni godhan naan jedhan tolee irraan fuudha. Eega biteen booda maan naan jetti siifi ana surprise godhee. Waan akka nama dammoo osoo goote libirri hagan hunda maaliif baasta? Ani barbaadu maali yoo dhaan hin bootti. Mucaa maantu maali waan akkana si godhu? Wanni isa akka duraan nan beektu. Maali jedha? Edaa isi jaalala itti jira ankuban qabu. Ammas qoosa keessa maan nan jette Sumayyaan tante jaartii lammataa fuudhi jette si ayyamte. Jaartii lammataa ana fuutaa naan jette hedduu si jaaladha. Qoosa tapha akkana dhiisi. Sumayyaan jaartii lammataa fuudhi naan jettullee biyyuma san Araba malee Habashaa yookaan Oromoo naan ayyamne jedheen. Si fuudhuu nan danda'u. Jaalala keessa kan seenu waan akkana dubbii akkana dhiisi jedhetti irraa kalaas callisee wajjin haasoo kan hir'isa jala. Na bilbilta halkanii guyyaa. Wanni dubbadheef kanaan duras dubbadheen beeku garuu wanni asirratti na baasuu dandeef ufa jecha waan gooteef namoota biraatiif barnoota hin ta'e jedhee waan yaadeef ammas namni birallee waan akkanaa kan gooneef miidiyaa irratti ol nu baasan kan jedhaniif waan kana dubbachuu barbaade. Maqaa isillee dhayeessisaa xiruun barbaadu garuu namoota birallee barnoota hin ta'e waan akkanaa akka gaariin ta'a. Wallahi jedhee dhibee kan himaa jiru inni ammaa irratti jechuudha. Achi booda isa qabdi malee anaaf isii nu qabdu jechuudha. Amma taateen akkanaa kun yeroo isii mallaqa gurguddaa akkasii san baaftee wantoota adda addaa gartee mallaqa akkasii san natti baaftu maaliif akkana kooti mucoontu walitti dhufeenya akkasii yeekuu wal beekumsa waan addaa waan godhee fi waan addaallee hin qabu nama akkanumatti gartee tola ooltummaadhaan hin gargaaraa yoo gargaaresi maaliif kana gooti yeroo jedhu gaafa biraa akkuma tasaatti akkuma gartee qoosaatitti ati Sumayyaan jaartii lammataa yoo feetee fuudhattee si hayyamtee jirti viidiyoo isii tokko keessatti argeeti jira kanaafuu na fuutaan si jaaladheeti jira wanni siin qoosaafti sun dhugaa ta'uu argee wanni miidiyaa irratti ol baaseefisi akka namni wanni akkanaa kun taateen akkanaa kun jiruu fi namoota gartee keessoodhaan wal quunnamnu keessaa ani waa'een inni itti dubbadhu waa'een dhimma itti hajame kan waa'ee yookiin gargaaruudhaaf tola ooltummaadhaaf bira dhaabbadhu san irratti hedduun gaaffii jaalalaati kanaaf dhihaatuun amantanii naamanuu baattanii kanaafuu akka namni gorsa irraa fudhatuu fi akka namni gartee waan kanaatiin hin miidhamne gara biraatiin ammoo nuti yuutuubaroota sooshaal miidiyaa irratti illee ol isin baasuu dandeenya waan ta'eef taatee akkana kana keessa akka hin seenne kan jedhu ati feetuu biraankii jedhi feetuu gartee diraamaa jedhi waan feete jedhi amma ergaan dabre kuni taateen akkana taama fakkeenyaaf amma dubartoonni nama feemasii ni jaalatan namni yeroo har'an tanaa feemasuudhaa fi nama dalagateetiin gartee mallaqa qabuuf yookiin nama beekamaa kana nama amala gaarii qabu kan akka Sa'iid kanaa miti dhagaamuu kattuu bu'eetiin feemasuu san yookiin beekamtii san barbaadaa jira jechuudha bar namni har'an tana tiktookiif wal fuudhaa jira bar namni jechuun yeroo har'an tana jechuudha haala namni keenya dhagaa jechuudha kanaafuu ergaa akkana dabarsuun isaa waan bareedaadha jedheeti yaadaan karaa biraatiin nama fakkeenyaaf dubartoonni nama tokko feemasii tahee qofaa fi dhugaadha jaalatuun dinqisiifachuun sirriidha. Namoota of hin tuulle nama amala gaarii qabu amala isaa saniif jaalata amala isaa saniif gartee osoo isattiin dhihaadhe yookiin osoo isatti dabalame kan jedhu hawwitaaf jechuudha. Kanaafuu ta'uu danda'a wanni akkanaa kun ta'uu danda'a jechuudha. Garuu anammoo akka nama tokkotti waan isin jechuu barbaadu fakkeenyaaf dubartoonni kenna jechuudha. Namoota gartee feemasii akkas yookiin haa ta'anis feemasiis ta'uu habaatu jechuudha. Jaalachuudhaa fi yaaluun gaafachuun bareedaadha. Garuu waa lama keessatti dogongoruun sirrii miti jechuudha. Waan biraankii jedhame karaa dhugaatiitti harkisuudhaa fi akkasuma waan online irratti taa'ame tokko dirqama lafarratti ta'uu qaba jettee gara sadarkaa itti gartee yookiin qoricha mana keessa jiru yookiin kiniina 20-30-40 bakka tokkotti nyaatee garaan haga dhiiga haqqisiisu akka gahuun gonkumaa sirrii miti jechuudha. Nama tokko online irratti ilaaltee ammasi amalli isaa kan online qofarraa san ta'uu dhabuu danda'a jechuudha. Lafarratti namni jawwee ta'uu danda'a, lafarratti qeeransi ta'uu danda'a. Baabaan Shaamiin biroo waan kanarratti dubbatee ture jechuudha. Namni yeroo wal fuudhu jalqaba afaan walitti bareedee afaan mismaara ta'eeti lafarratti ammoo kan jawweellee jawwee deebi'a kan gartee qeeransa kan sareellee saree ta'a. Amalli gubbarra qilleensarraa kuni lafarran ta'u namni hedduun amma yeroo har'an tana jaalala tiktookiin madaala yoo tiktooki irratti maatiin tokko maashaallah akkas ta'e lafarratti garuu isaan lafa achi wallolaa wal arrabsaa dhufanii achi duratti ammoo akkas ilkee aaddeessee agarsiisa jechuudha namni hedduun jechuudha. Kanaafi waan miidiyaa irratti argite dhiiras haa ta'u dubartiis haa ta'u waan online irratti agarte san hunda dhugaan sehin gara dhugaatiitti illee jijjiiruun sirrii miti jechuudha. Kuni gonkumaa karaa kamiiniyyuu fudhataman qabu jechuudha. Kabira fakkeenyaaf amma taatee torbaan kana keessa guyyaa 15 kana keessa Sa'iid irratti taa'atiin ture kana jechuudha. Adama karaa gubbatti biraankii godhe achumaan dirqama kun gonkumaa biraankii ta'an jiru duraanuu si eegutti jira. Biraankii jettee akkamiin qalbii kiyyatti taphateernu maqaan isii
ayyuudha. Ayyu jettee jechuudha ayyuun. Waan biraankiidhaan wal qabatu kana. Amma dubbiin biraankiidha moo maaliif akkas taame? Maaliif qalbii dubartiitti taphataa? Maaliif qalbii shamarraniitti taphataa? Maali miti? An yeroo har'an tanaaf fakkeenyaaf biyya keenya kana keessatti an namni Finfinnee kana yoo dhaqxan gara Finfinnee kana paarkii adda addaa iddoo gartee amma abiyyi qalama diddibe kanneen jechuudha. Bakka amma dekoreeshinii adda addaa maal jedhan kanneen keessa yeroo deemtetti namni osoo biraankiin taane yookiin ammoo osoo gartee waasi gaafadha gaafii kana yoo deebiste mallaqa sii kenna maal osoo hin jenne gara afaan Oromootiin hedduuyyuu jiraatu baatu keessattuu karaa afaan Amaaraatiin namni gadi baheetu galuun baay'ee rakkisaa ta'ee jira jechuudha. Bakka nama tokko yeroo argan biraankiimaaf maayikiidhaan itti fiiganii namni sun ammoo yookiin ammoo waan adda addaa siin jedhe haala biraankiidha. Samboda kaameeraa siin jira jechuudha. Taatee akkanaa kana yeroo kaameeraa siin jedhame miira kee to'atuu danda'uu qabda jechuudha. Wanna fedhe haa ta'u biraankii jechuun maanuu maaliin soba jechuudha. Namoonni tokko ammoo waan karaa itti amantiidhaatiin namoonni wal qabsan illee jira. Dhugaadha karaa amantiitiin sirrii ta'uu dhabuu danda'a. Ammoo waan amma akka nama tokkootti akkamitti fudhatan seetan yeroo har'an tanaa namni namaa fi namaa wal lolchiisaati jira. Gosaa fi gosa wal lolchiisaa godinaaf godina wal lolchiisaa jira. Taateen dhiheenya kana ijoollee teennaa Saudi Arabiyaa keessa jiru walirratti hojjettee miskiin meeqa jidduutti gartee haga lubbuun baduudhaafitti namni meeqa gartee haga qaama hir'uudhaatitti tahee kaan gartee itti miiliyoona gaafate kun TikTok irraa ka'ee beeke ajandaa foloo barbaada feemasii meeqa akka duuba jiru beeytani waan kana ajandaa miskiinaa qofa isinitti hin fakkaatiin hedduun namaa asirratti Walloo fi Arsii Jimmaa fi Harargee jira dubbiin akka gartee ajandaan TikTokii keessa jiru hin dagatinaa maal isiniin jechuu barbaadeeti namoota waa'ee iskiriptii lafa kaa'anii yoo diraamaa ta'e fakkeenyaaf yoo diraamaa ta'e yookiin ammoo yoo gartee biraankii taate biraankii jedhanii waan akkasiisan hojjetanii dhimma isaaniiti jechuudha kun waan namaan nama ol dhaqqabsiisuu miti namni yeroo har'an tanaa miidiyaa irratti foloodhaa fi feemasuudhaaf iyyuu gosaa fi gosaa wal nyaachisaa jira jechuun wallaalaa meeqa walitti chuu jedhe jechuudha kallattii ati hin beekne jechuudha amma fakkeenyaaf tiktookara beekamaa tokko Abbaa Abdii mucaan sun jalqaba nama arrabsu ture waa'ee godina arrabsu gosti inni hin arrabsin hin jiru jechuudha gosaa fi gosa walitti buusuudhaan hedduu waan akkasiisan keessa dabre jechuudha. Waan san hedduu dallansuu guddaa uumee haga sadarkaa gartee itti namni gosaa walitti bu'uudhaaf deemaa jedhamee namni hedduun gorsee namni hedduun loleeni waan sanirraa garamitti dhufe gara gartee maraataa fakkaatee yookiin gowwaa fakkaatee TikTok irratti dhiyaatee hedduu feemasee jira jechuudha. TikTokara Oromoo keessaa kan akka isaatti feemasee hin jiru. Amma namni hedduun fakkeenyaaf amma isaan asafuu cabsaa aadaa cabsaa yookiin ammoo gowwaa ta'e mallaqaa fi akkas ta'e maal ta'e jechuun inni akka dhuunfaa isaatitti maraataa waan barbaade waan fedhe haa ta'u karoora isaatitti karoora kaatee jira. Karoora isaa sun ammoo nama bira dhaqqaba hin dhaqqabu jechuun karaa fokkataa karaa hin taane irratti gartee nama biraa balleessaa jira haala shayxaana ta'aa jira maal jechuu dandeessaati nama biraa dhaqqaba gosaa fi gosa walitti buusaa jira obboleessaaf obboleessa walitti buusaa ni jira nama dogongorsiisaa ni jira hojjenne nama biraa dhaqqabaa jiru jechuudha. Akka inni godhataa jiru sun akka fokkataa sun nama biraa balleessuu danda'an akkuma jirutti ta'e isin jechuu barbaadeeti. Duuba namoonni waan dhuunfaa ofii irratti jechuun namni islaamuu beekaa addunyaa kanarratti inni tokko jannataa fi azaabni illee gartee kan qophaa'ee jechuudha kan jallate seenuudhaa fi kan gartee waan gaarii hojjete ammoo jannata seenuudhaa jechuudha san ta'ee san bira dabramee har'an tan ammoo akka daafee waan jedhamu ni beektan fakkeenyaaf gaddaafaa waan hamtuu takka jechuudha waan hamtuun nama tokkoof lamarraa kaatee gosaa fi gosa gandaa fi ganda yookiin ammoo amantiidhaan amantii fi amantii walitti buusu haga sadarkaa gahuu irra jiraachuudha yeroo har'an tanaa namoota dhuunfaa isaaniitiin biraankii isaa taatu maraataa gowwaallee ta'anii waan akkanaa hojjetanin tu irra wayyaadhaa isin jechuu barbaadeeti kallattii amantiitiin rakkoo qabaachuun akkuma jirutti nama biraa miidhaan jiru jechuudha. Yeroo har'an tanaa feemasuudhaa fi giftii guratuudhaaf nama miidhutu jira nama lubbuu namaa galaafatutu jira kallattii ati hin beekne ati waan biraa jettaa beeki ati waan biraa seeta ajandaa san ka'umsi isaa ajandaa foloo tiktokiin jechuudha. Kanaafuu namoota gartee fakkeenyaaf biraankii isaa ta'u diraamaa isaa ta'u kafedhu maraataa ta'e gowwaa ta'es yoo ooffate ati ija kee irraa qabatudha. Akka sanirra hafee an namoota akkana mirga isaaniitiin jedha akka nama tokkootti jechuudha. Wanni nuti walii dhaamuu qabnu ammas shamarran keenya irra deddeebina keessattuu qalbii shamarraniiti laafaan jechuudha. Hedduu kijiballee beeytan waan ta'eef jechuudha sin karaa kanarratti. Waan biraankii jedhamee fi yookiin achi ilaaltee akkas jaalate sanii fi yoo guddate karoorsi malee gara sadarkaa of miidhuutti gonkumaa tarkaanfachuun sirrii miti jechuudha. Akkasuma biraankiilee adda addaa kan biyyoota gurguddan keessatti hojjetamullee laaluu qabdan. Biraankiin biyyoota faranjii biyyoota gurguddan kana keessatti illee ni hojjetama. Biyyoota arabaa kana keessatti illee ni hojjetama. Akkasuma biyyoota biraa keessatti illee barka dhiibbaa gaggeessuufaa jira. Barka sadarkaa itti gartee seera cabseetiin itti wal kassaffaatu jira bar biraankiin jechuudha. Biraankiidha eega jedhame fuula duraaf irraa barachaatu maan deemuudha. Yoo mucoon tun biraankiidhaan kan miidhamte taate yoo ta'e yoo ta'in hin taane yoo ta'e jechuudha yoo ta'e ati maali irraa gorfamuudha. Qaruuteen lama jedhama bar tokko saahibuma isaa irratti yookiin ammoo ollaa irratti gorfamaa jedhan qaruuteen xiqqoo laafaan jechuudha. Qaruuteen inni kun ammoo gartee kan barate ta'uu danda'a. Jalqabuma waan kana yoo godhee miidhaa akkanaatu narra gahaa beekeeti irraa fagaataa jedhama. Garuu ati yoo xiqqaate dogongora saabira gorfamu san ta'uu qabda. Shamarran qalbii miidhee jechuutti hin fudhatinati. Nama takka mucoon tun fakkeenyaaf nama kuma meeqaaf fakkeenya taati nama kuma meeqatu irraa barataa jechuudha. Haala miidiyaa haala akka teknooloojiin amma fiddee kana fakkeenyaaf kaleessa yuutuubii
Facebook TikTok dhufe hoggama shammoo jaami TikTok booda illee teknooloojiin dabalaatuma deemaa jechuudha. Kuni anaafisiifisi gorsa ta'uu qaba. Kan akka nama miidiyaa irra jiru tokkootitti waan miidiyaa irra jiru san lafarratti gonkumaa hiyaalina waan miidiyaa irra jiru san lafarratti gonkuma yaaluun sirrii miti isin jechuu barbaadeeti. Guutuu isaa Adaamaatu description kii jalaan isiniif kaa Abdul Abdul Mobile Biraan qophii biraatii warri deemnutti nagaan naa tura.